reeffa muca'oo sana achii kaasee maatii mucayyoo sanaa beeksisuu qaba malee mootummaa dhumte akkamitti reeffa muca'oo sanaa iddoo sanatti gadi uummanni itti dhaqa. No, amma ko qaamni seeraa sun immoo dhaqee kaasuu danda'a. Namarraallee liqeeffadhee 8,500 waraqaa sirreeffadhe. Osoo waraqaa kana hin sirreeffatin dura birrii 4,000 niitii tokkotti kenne niitii lammii Sooriyaa sii sirreessaa waraqaa sii sirreessa naan jettee itti kenne. Okay jedheeni torbaan lama na jalaa eedde. Ammallee eege guyyaa 29 yeroo ta'u jiini dhumatee jira. Ji'a lama nuu kennan dura. Achumaan gara mana seeraa deemee iyyadhe. Yeroo iyyadhee jedhu guyyama san shariikatti kenne jettee warra shariikaa mucaa shariikaa illee miti wal nu qunnamsiifteetti. Gaafa guyyaa 29 san namticha bira yennaa dhaqu birrii 4,000 akkanatti isitti kennee jira, sitti kennamee jira. 4,500 hafe naa kenni hundaas kenni naan jette niitiin dhufte. Dhumnaaniin ani birrii kana yookiin naa deebisi guyyaan nara darbee jira daa'imni kan hiqaamaa hin qabdu ani hiqaamaa hin qabu jaarsi kiyya bira hin jiru ani dalagaa hin qabu jedheen. Jennaaniin na didde birrii 4,000 sarfidii naan jette dhufte isiin jennaan poolisatti waamee qabsiise. Poolisatti waamee akka isiin hin deemne iddoo suuqii wayiitti qabee jennaan akkanatti na qabdee akkana na gootee miidhaa narraan ga'uudhaaf naan jettee poolisatti na himatte as garagaltee jechuudha. Garagaltee isiin na himannaanii kinoo waraqaa isiin farramteettiin fiizaa hojjechiisaaf jettu faxuuraa wanni hundi na harka jira. Waraqaa kana maallaqa kiyya yookiin naa kennu biyya maraatii keessaa gallakkisuu yookiin immoo waraqaa akka naa hojjetamu kanaafi ani yaada keessa garee miira keessa waan galeef haga maallaqa naa kennitu hin deemtu kan jedhu mana kana keessatti qabee suuqii wayiitti qabee jechuudha poolisitti waame. Amma kan hundi itti fidee jennaaniin shariikaa lakkoofsa shariikaatii fi bakka shariikaatti hojjechiiftu sanii lakkoofsa kenniif jedhanii naa kennitti lakkoofsa naa kennitti lakkoofsa yeroo naa kennite ani dhaqu namtichi raasaa shariikaa wayiituu hin qabu onlaayinii marraa hojjeta. Birrii 4,000 itti keessatti kennitee jennee gaafanne qaamaan gaafannaaniin 4,000 miti guyyaa hadhaa footoon kan keetii fi paaspoortiin kan kee na bira ga'ee jetteen. Yoo barbaadan laalii kinoo jettee silkii hunda keessa seennee laallee ani immoo hiqaamaa hin hojjedhaa shariikaa isinitti argisiisu hun hojjedhee sii fixaa guyyaa hadhaa irraa sii baasa tashiiraa sii baasaa naan jedhee birrii 4,000 immoo kennuu qabda amma naan jedhe. Isiin immoo maal jettiin birrii 4,000 si kenne jetteetti itti kennitee jennaaniin ani birrii 4,000 sii kennaati birrii 4,000 isii irra hafe 4,500 sii irratti hafe san irraa fuudhii jetteen. Ani irraa fuudhi jennaan ishii ani baankii si erga malee waraqaa ragaatis si erga malee akkana si kennuu hin danda'uuti jedheeni galee akkaawuntii namaatiin iqaamaa namaatiin dileevara wajjin deemeen jechuudha itti erge. Guyyama san tashiiraa naasaabe namichi tashiiraa naasaabe amma birrii 4,000 dura namichatti kenna jette san kennuu diddee kaadde jechuudha. Hin kaadde ani ganaa maallaqa namarraa ijoollee suudii jirturraa bakka lama liqeeffadhee birrii 4,000 jechuudha. Birrii kan itti guutee namticha galchee hiqaamaan naa hojjetame. Hiqaamaan naa hojjetamee ka'ee xumuramee jennaanillee bakka seeraa dhaqe ammas. Seera dhaqee jennaaniin waraqaa akkanatti baasiiti kissii banii naan jedhan. Kunoo waraqaan na harka jira jechuudha. Kissii itti ban. Yeroo kissii itti banee birrii 300 baasee karaa kana daa'ima baadhee koordii alkaan koordii jedhama. Sa'aatii 2 booda hin cufama ganama subiin deeman malee jechuudha. Yeroo hunda bakka baay'ee tasaqaayyamee jechuudha. Akka shaymaan nagooti kissii ankasasu kanallee isiidhaan walii galle jettee kissii kanallee na jalaa cufte. Maallaqa kiyyallee naan deebifne daa'imni tiyya hiqaamaa hin qabdu maallaqa namaa hin deebifne kiraa mana ofirraa kafaluu hin dandeenye duraan ijoollee dalagaa galchaa komishiina fudhadhaa ijoolleen immoo sababa seerri jabaateef gara biyyaa galan. Madaamoon illee akka duraasanii ijoollee hiqaamaa hin qabne osoo jiraatteeyyuu hin fudhattu nama. Ani immoo amma sa'aatii kanatti maallaqa sanis oolan irrallee baay'ee himachuudhaaf
namni kun lammii kiyyaa miti seeraan kassasuuf ammallee kisii yoo bante naan jette namittiin birrii 4,000 kana caalaa fixxaa ani immoo sa'aatii kanatti keessana baa kanaafi dhugaa yaaddoo guddaa keessa jira ani alhamdulillah takkaayyuu rakkoo kiyyas namatti madheellee hin beeku tokkodha inni xiyya hiqaama hin qabdu lama hiqaamaa qaba birrii namaa laqa namaatti hojjechiifadhee akkana qabadhee taa'ee sagalee daa'imaadha mabtee itti godhe wanni itti godhe asirratti dhorkaadha sagalee daa'ima kee xuuxxootti kanneen yoo takkeen waa afaan kaaya akkanii jine waqtiidhaaf okay yoo fixxee jettee banadhu haa fixattuuti sanboota gaafii gaafannaa obboleetti teenya anammoo wanni naaf hin galeen gargaarsi isiidha falmataa maalimee gargaarsa kam feeti naaf hin galle amma biyya Dubaay keessatti gargaarsa dhugaadhaan understand guru jedhameta isiin feetu akkana fakkaatutti mana kiraa keessallee akka waan jiraataa jirtullee dubbatti ammas mallaqa gargaarsi isiin feetu mallaqa daa'ima qabattee jirti sagaleen daa'imallee jalaa dhaga'amaatiin jira isiin mallaqa barbaaddee na fakkaata kiraa manaa akka falachuu ammas deebii daa'ima isii waan nyaachifattu hojii irraa dhaabbatee jira akkasi wanti isiin barbaaddee na fakkaata. Okay. Ana maanta warri biyya ormarra jirtan wanta kan ifatti himuu barbaada. Dhaabni kuni ka gargaaruu danda'u warra biyya keessaati malee warra biyya alaati miti. Maaliif yoo jettan warra biyya alaa nuti falmachuudhaaf takkaffaa tiiktookiin keenya ka biyya arabaati. Yoo ka biyya alaallee ta'e biyya dimokiraasii hin qabne jirra. Ana haqaan isin hima. Takka lammata immoo namni si gargaaruu danda'u almost akkanatti dhufee si gargaaruu ni danda'a. kanatti ansee ati biyya arabaarraa guyyaa takka maybe falmataan amma dhugaan itti hima aaranis haara maalifi wanni kun waan haqaa waan ta'eef adii itti himaatiin deema baatii tokko sirraa kafallaa baatii lama baatii sadii achi booda hoo falmataan dhagaa jirta achi booda hoo wanni takka dalagaa akkamitti dalaguu yaa amma isii karaan isiin itti gargaaramtu dhugaa rabbiitti yoo namni isii gargaaru jiraate namuma isii bira jiru biyya dimokiraataa miti akkuma takkiin immoo yoo ka biyya jattu ta'e si gargaaruu ni dandeenya biyyattiin galuu barbaada yoo gara biyya daa'ima galfachuu barbaadaa jette daa'ima kee akkaataa itti galfattuuf maal kana ka barbaadu taate achirratti gargaaramuu ni dandeetta. Yookaan immoo biyya san keessa taa'ee dalagadhaa yoo ka jettu taate mallaqa wanni si barbaachisu akkaan argaa jirrutti mallaquma si barbaachisaasi. Mallaqa kana immoo namni si gargaaruu danda'u nama Awurooppaa jiruu fi namuma si bira jiru yoo ta'e malee namni Awurooppaa jiraatanis hubuta akka gargaaranii deelii namni nama gargaaru. Amma warri biyya namaa jiru immoo maali karaa manaatti jira nyaataa jira bakka dhugaatii jira uffataa jira. Isifis daa'ima isiitiifis so wanni ati halli natti qabdu amma halli nama biyyattiin galaa na gargaara Oromoo yoo hojjettu ta'e sagalee siif taanaa kana cinaa dhaabbannee biyyatti akka galtu godhuu ni dandeenya san boodallee waan argine dhaabbanni Oromoo kuni si gargaaruu ni dandeenya walaakin yoommoo ati anachumaan ta'a achuma keessaan jiraadhaati gartee yoo hojjettu ta'e jiru Dubaay keessa ta'a deelii waan ati mashruufa baaftu maaliif okay si ni taajachuu ni malla garuu sin fayyadu waan si fayyadu miti warri ittiin kijibnu akkametta falmata waan itti kijibnu amma isii ani yaada lama hubadhe haasawa isiit irratti takka mallaqa waanuma daa'ima isii kanalleen gargaartu feetii lammaffaa immoo ijaarsisillee deebisuu karaa itti dandeettuun barbaaddina fakkaata kun lamaanuyyuu ta'uu ka danda'u karaadhuma amma dubbanne kanaan isiin gargaaramuu ka dandeettu nama achi jiru ግን ማይኖን እሱ ይጎደ ደንደኑ አስረተን እሱ ጋር ፖለቲክያ ሰገሌ ሲተውዳ ሲገሌ ማለፊ ሚዲያ ከነጀላ wanti kun miidiyaadhaan namoonni biyyaatti jirtu san keessa jiraatan hedduu waan jiraataniif miidiyaa kana warri fayyadamu hedduu waan jiraniif yaa si dhagahaa jiru warreen sunniin bilbila keetiin karaa tiktooka keetii kana qunnammuudhaan akkasi gargaaran yaamichanii goonaa fi saniin garagaa wanni amma atantamatti isiin barbaaddu maa inni sitti fakkaata bililleedha isiin mallaqa isii barbaachisa qaxitaa daarektii amma isiin ifa gootee dubbattee jirti mallaqa isii barbaachisa mallaqa kana ka isii barbaachisu
tokko kiraa manaa keessa taa'aa jirti biyya namaa jirti dhugaadha kiraa manaa kafaltii lammaffaa daa'ima guddisaa jirti sadaffaa hojii dhaabbii jirti waa hedduufu mallaqa barbaaddii jechuudha diigalee jaarsa kiyyaan biyyarraa fidadhilee hojjettee akka isii gargaaru wajji hojjetanii wajjin jiraatan mallaqa barbaaddi asuma teetteetiin hojjetteetiin jiraatuudhaafillee mallaqa barbaaddi kiin irra caala furmaanni kee maali daa'ima kee yookaan gara biyyaa galchuu yookaan ofii keetii gara biyyaa akkaataa itti galtu ijjeeffachuu yookaan immoo yaa'u maslahaan kee kanuma lamaanii kanarratti immoo namni biyya keessa hin jirtan naannoo san jirtan mucayyoota ni cinaa dhaabbadhaa jedhuun wanni biraa hin jiru wayitaa kan waan jiru. Kanarraa yaada adda ta'e yoon ani yaada wayiin qaba xiqqoo dhiifama wajjin. Ayye. Yaada obboleettii teenatti hir'isee yoo iqaamaa qabaatte ilma ofii biyya galfattee deebitee dalaydee jaarsa ofii waamuu hin dandeetti fayyaa qabdi waan ta'eef jechuudha. Yaadni kiyya kanuma. Jedhee yaada kiyya deeggartee dhugaadha akka furmaanni isii ta'uu qabu. Amma sanii yeroo tokko Okay, akkasanii yaada isiidha hin fixannee mee akkana fakkaatu yaada isii haa fixattu. An zoro zoro ani hin gorsu ani ilmoota galchiitii Ifama xiqqoodhaan darabbashtee keessaa bahee ani ammas taanaani waraqaa hojjechiifadheera maallaqa namaatti hojjechiifadhee maallaqni kun kana nyaatame ani ammas taanaan daa'imuma kanaayyuu galchuu barbaada malee ani daa'ima of bira qabadhee guutumaan guututti jaarsa kiyya fiduudhaafillee furmaata baay'ee yaadee turellee jechuudha hin danda'amu waan hin danda'amneef sila kana ta'eef an amma sa'aatii kanarratti jiinii waggaa tokkoon qabee jira namichi kun mana kana ji'a meeqarratti kafalaa fi dhumarratti kafalaa fi deema jechuudha amma sa'aatii kana guyyaa 15 booda manni kun hin diigama jechuudha mana biraa galuudhaaf immoo namni naa eeggatee guyyaa gas naa eeggatu hin jiru maallaqa naa liqeessaniifuyyuu ganama galgala na cinquu jiran jechuudha ani ammas taanaaniin nin dalagadha fayyaa qabaa yeroo kanatti rakkadhe malee yeroo kanatti ani waan daa'imaan galchuu fi kiraa manaa kanarra jiruu fi akkasuma hojii adda addaa jiruu fi idaa narra jiruu fi malee ani hin dalagadha alhamdulillah maaliif fayyaa qabaa daa'ima kiyya namatti kennee maatii kiyyatti kennee isatti illee kennee deebi'ee dalagadha garuu sa'aatii kanatti osoo maallaquma birrii 4,000 sanuu argadhee idaa gandaa sanii fi wanna daa'ima ittiin galfadhu qabaadhee liqamaanuu namni osoo naa kennee ani hojjedhee namaaf kafaluu danda'u malee amni jireenya kanarratti daa'ima asitti qabadhee hojii hojjechuu hin danda'u akka duraanii haalli mijataa miti an nama rakkataa meeqa ijoollee maraatte kararraa galchee ofitti qabee mana hojii galchee fayyisee kan kiraa hin qabne kan nyaata hin qabne gargaaree asiin gahe alhamdulillah anna garuu hadha nama gargaarsa gaafatu osoo hin taane yaa'u ilmoon immoo waan nama hin qabdu hadha yoo kiisii keessaa birrii takka hin qabaanne si ositu suuqii finnaa waa kana barbaaddi yoo isittiin sumuni irra si hin darbani jireenya biyya ormaa ta'eetti malee alhamdulillah amma sa'aatii kanatti waan idaan namaa narra jiruu fi kiraan manaa narra jiru yeroo kanatti ka'ee galuudhaaf tikkeetti na barbaachisaa daa'ima tana waraqaa hin qabdu achi na barbaachisaa kiraan narra jiru kafaluu na barbaachisaa namallee liqaan gaafadhee hatta eda'amaayyuu liqaan maaliif waan kana cufee ka'ee deebi'ee akka deebi'ee dalagadu hiqaamaa qaba waan ta'eef tikkeetti asii achi deemuunii fi achi deemuunii fi wacii daa'ima kanaa fi kiraa manaa kana ofirraa kafaluuf ani miidiyaa irratti bahi malee alhamdulillah takkaayyuu liivillee seenaa hin beeku takkaallee rakkadheenii na gargaaraa uummata kiyya jedhee hin beeku dhiifama naa godhaa na uffalchaasiniin jechuu barbaadeeti. Okay, no, rakkoon qabu kuni baraati gaafachuun kee hedduu takka bareedaadha. Furmaata argachuuf gaafate. Soati ammoo wanni jettu waan nama muqiima tokko waraqaan hin qabaa harkaan na gabaabbatee ilmootii as galchuun fedhaadha. Akkas taanaan ilmooteetis matuma keetiin galchuun ni dandeessa. Bakka hanguma gartee liqiin namaa sirra jiru malee rakkoon takka sirratti hin jiru jechuudha. Kanaas yoo akkas ta'e warra jira jedhanii dhaga'anii yoo gargaarsi dhufellee inshaallah siif barreessina. Ni dubbisi keessaa. Akkamittan falmata